Dhaga'ama. Eeyyee. Galatoomi. Taana hundi keessanuu galatoomaa wal arguu isin wajjin wal arguu kiyyaaf baay'een gammada. Warra dubbii qabsoo Oromoo irraa baradhee as you all know, I'm a latecomer to this, so isin hunda keessan wajjin waltajjii kanarratti hirmaachuu kiyyaaf baay'een gammada. Baga wal agarree. Haasaan ani qopheeffadhee mata dureen isaa tumsa qabsoodhaaf godhamu irraa gara tumsa jijjiirama dhufaa jiru tiksutti akkamitti ceena kan jedhudha. So from collaboration to topple the regime and to co-manage transition to a comprehensive political settlement. Gaaffilee shanan ofii kiyyaaf qopheeffadhe kanan irratti xiyyeeffadhe. Tokkoffaa gaaffii isin hundi keessan hanga ammaatti deebiitti kennaa turtanidha. Eessa jirra? Bakkam jirra? Rakkoon amma nu muddee jiru maalidha kan jedhu. Kan lammaffaa tumsi yookiin mariin biyyoolessaa Oromoo maaliif barbaachisaa? Maalirraa fayyadamnaa? Akkamitti isa geggeessuu qabnaa kan jedhu. Sadaffaa Abiyyi kuffisuuf maaltu nurraa eeggamaa? Ofirraa kaasuuf akkamitti walii wajjin hojii kanarratti bobbaanaa? Hariiroo akkamiitiin saboota biroo wajjin wal taanee hojii kanarratti bobbaana kan jedhu. Afraffaan jijjiirama dhufu haalaan bulchuuf, haalaan tikfachuuf akka nu fayyadutti akka hawwii biyyoolessaa Oromoo tajaajilutti akkam gooneet abbaa itti taane sochoonu kan jedhu. Fedhii fi faayidaa uummata keenyaa eegsisuudhaaf jijjiirama dhufuuf kufaatii Abiyyiin booda dhufuuf akkamitti qophoofnaa? Qophiin keenya maal ta'uu qaba kan jedhu. Shanaffaan karoorri gara galma qabsoo Oromoo nu geessu akkamitti diriiruu qaba? Gaaffilee kana hundi keessanuu yeroo karaa adda addaatiin tuttuqxanii jirtu hanga ammaatti. Keessattuu Jawaarfaan waan transitionii waa'ee ce'umsaa haasaa waan tureef anis qabxiiwwan tokko tokko irra deebi'uudhaan kaasuuf ni mala. So noof galchaa. So eessa jirra bakkam jirra kan jedhu hundi keessanuu rakkoo nutti aggaamamee jiru ibsaa turtanii garuu wanti beekamuu qabu irra caalaa lola waraanaa jabaa keessa jira. Lolli waraanaa kun lola waraanaa duguggaa sanyii akka ta'e waggootiin darban afran shanan kun agarsiisaa turan. So rakkoo nageenyaatu jira lolli waraanaa waan jiruuf jechuudha. Human security crisis'itu jira, rakkoo namoomaatu jira. Rakkoo dinagdee hanga ammaatti namni hunduu kaasaa tureetu jira. Qaala'insa jireenyaatu jira. Beela buqqa'insa baqannaa adda addaatti ajjeechaa dararaa kana gaa amma bira dabarre. Kana jira rakkoo hawaasummaa, rakkoo tajaajila hawaasummaa dhabuu. Hojiin hin jiru, manni barumsaa akka jirutti jira. Keessattuu manni barumsaa ijoollee daa'imaa. Fayyaan manni yaalaa akkamitti akka hojjechaa jiru, akkamitti akka hojjechaa hin jirre. Namni akka mana ofiirraa buqqa'aa jiru, lafarraa buqqa'aa jiru. Hundi keenya yeroo adda addaatti sagantaa irratti hojjennee waan bennuuf isa akkanumaan of yaadachiisuudhaaf. Jaaffaa irra caalaa rakkoo kana hunda caalaa rakkoon nuyi amma akka Oromootti akka sabaatti nurratti aggaamamee jiru egeree Oromootu dhabamsiifamaa jira. Aggaammii guddaatu itti dhufaa jira. Akkuma beektan komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa amma komishinii seera heera mootummaa jijjiiru ta'ee as bahee jira. Achirratti karoorri isaanii amma I think hatattamaan itti deemuuf jiran September irraa ka'anii maal jedhaa? Seera heera mootummaa jijjiiranii tokkoffaa dubbii hiree ofii murteeffachuu kan jedhu seera heera mootummaa sanarraa haqu. Lammata
sirna federaalizimii kana irra deebi'anii ilaalanii irra deebiidhaan akka haaraatti ijaaruu. Siyaasa eenyummaa sabaa irratti hundaa'ee haquu. Irra caalaa garuu nuuf akka Oromootti karoora baafatanii waan turaniif Oromiyaa kukkutanii bittinneessuu, facaasuu, diiguu. Maal jechuudha kun? Egereen Oromoo akka Oromootti akka sabaatitti dhabamsiimamuuf deemaa kan jedhudha. Sabni Oromoo akka sabaatitti ijaaramee akka hin jiraanne, akka nuyi Oromoodhaa, biyyi keenya Oromiyaadhaa, abbaa biyyummaa barbaannaa, biyya keenya dhuunfachuu gonfachuu barbaannaa akka hin jenne dhaloonni dhufu